Oduu ijoo koomishiniin misoomaa fi pilaanii gama fi hordoffii karoora misoomaa waggaa 10 irratti walitti qabdoota koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa waliin mari'ateera. Ijaarsi bu'uuraalee misoomaa paarkii indaastirii qonnaa qindaa'aa bulbula harka 98 irra ga'u koomishiniin investimentii Oromiyaa beeksise. Prezidantiin Ameerikaa Joon Baayiden maallaqa biyyattii Prezidantii duraanii Doonaald Tiraamp ijaarsa dallaa daangaa Meeksikootiif fayyadamaa turan haqan. Akkam jirtu hordoftoota keenya kun ETV Afaan Oromoo irraa tamsaasa kallattii isin bira ga'uudha. Oduu isinitti himuutiin kan isin waliin turu an Balaachoo Jabeessaati. Ministeerri muummee ittaanaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnon Itoophiyaatti ambaasaaddar Tarkii Yaappaapaa Raak Allaappaa waliin mari'atan. Obbo Dammaqaan duula olaantummaa seeraa kabachiisuu naannoo Tigraayitti wal qabsiisee mootummaan Tarkii ejjennoo qabate dinqisiifataniiru. Yeroo ammaa kanas mootummaan deeggarsa namoomaa qaqqabsiisuu fi hojiilee deebisuu irratti xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Dhaabbileen deeggarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 26 naannichatti bobba'uudhaan deeggarsa laataa jiranis himaniiru. Itoophiyaatti ambaasaadarri Tarkii Yaappaaraak Allaappaa hariiroo cimaa biyyoota lameen jidduu jiru cimsuu fi ni hojjetamaa jedhaniiru. Gabaasni kan waajjira dhimma alaarraa odeeffanneedha. Koomishiniin misoomaa fi pilaanii gama fi hordoffii karoora misoomaa waggaa 10 irratti walitti qabdoota koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa waliin mari'ateera. Marii kanaanis karoorri gama fi hordoffii karoora misoomaa waggaa 10 dhiyaate irratti mari'ateera. Sirna dhiyeessii gabaasaa fi hordoffii dijitaalaa koomishinichaa qopheesse irratti yaadotni gabbatan dhiyaachuudhaan bal'inaan irratti mari'atameera. Marii kanarratti afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasa Caafoo dabalatee walitti qabdoonni koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa irratti hirmaataniiru. Godina Matakkal aanaa Manduraatti qaamoleen hidhatanii seeraan ala socho'an 120 karaa nagaan harka laatan. Godina Matakkal aanaa Manduraatti qaamoleen hidhatanii seeraan ala socho'an 120 karaa nagaan koree qindaa'aa godinichaatti harka laataniiru. Hidhattoonni seeraan ala hidhatanii socho'an karaa nagaan akka harka laatanii fi ijaarsoliin biyyaa qajeelchi olaanaa odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa akkasumas tajaajilli odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa waliin hojjechaa jiraachuu ibsameera. Miseensonni garichaa Laaqee Darajjee Addisuu Faxxanaa akka ibsanitti gareen TPLF gara Maqaleetti waamame leenjii kennaa akka turee fi wayita ammaa misoomaa fi nageenya qindaawaa fayyadamaa ta'uu fi harka isaanii karaa nagaan akka laatan raayyaa ittisa biyyaarraa arganne ni mul'isa. Naannoo Tigraayinii deebisanii dhaabuudhaa fi sagantaan misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii deeggarsa taasisuu cimee kan itti fufu ta'uu beeksise. Miidhaan naannoo sanatti qaqqabe ilaaluu fi magaalaa Maqalee kan galan bakka buutonni sagantaa misooma dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNDP bulchiinsa yeroo ammaa naannoo Tigraay waliin mari'ataniiru. Sagantaan misoomaa kun fuula duratti deeggarsa akka taasifamuu fi waliigaltee irra ga'uu isaanii fi meeshaaleen biroon gumaachuu isaanii hojii raawwachiisaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Dr. Muluu Naggaa himaniiru. Today is to improve our understanding. Daawwannaan keenya Maqalee kuni haala naannichi keessa jiru kan nu hubachiisudha. Naannicha deebisnee dhaabuudhaaf deeggarsi nuti taasifnuuf hubannoo gahaa ta'e nuuf kenna. Gama mirga namoomaatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii naannicha deeggaruuf hojjechaa jira. Hojii naannicha deebisanii dhaabu. በተለይ በዚህ የደረሰውን ጉዳት ጥናት አካል ናቸው ጥናቱ ካለቀ በኋላ
Caalmatti qorannoon mul'istuu rakkoo qaqqabeeti. Qorannichi erga xumurameen booda sagantaan misoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii UNDP hojii deebisanii dhaabuutiif deeggarsa isaanii akka taasisan nuuf mirkaneessaniiru. Kan har'aa garuu konkolaataa laaptooppii, meeshaalee manaa fi kan kana fakkaatantu deeggarsaan nuuf kenname. Kunis deeggarsa guddaadha. Sagantaan misooma UNDP deeggarsa misoomaa biyyaa ta'uu kan himan dhaabbatichatti Daayirektarri Afrikaa Ahaanaa Iziyaa bakkichatti argamuun isaanii miidhaa qaqqabe hubachuu fi akka gargaaru himaniiru. Our visit to Mekelle today is to improve our understanding. Daawwannaan keenya Maqalee kuni haala naannichi keessa jiru kan nu hubachiisudha. Naannicha deebisnee dhaabuudhaaf deeggarsi nuti taasifnuuf hubannoo gahaa ta'e nuuf kenna. Gama mirga namoomaatiin dhaabbanni mootummoota gamtoomanii naannicha deeggaruuf hojjechaa jira. Hojii naannicha deebisanii dhaabuus ni deeggara. Jilli Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan durfamu piroojeektoota misoomaa garaagaraa godina Jimmaatti hojjetamaa jiran daawwateera. Godina Jimmaatti bara kana qamadii hektaara 30,000 misoomsuu fi karoorfame hanga ammaatti lafa hektaara 28,000 irratti qamadiin faca'eera. Jilli kun buufata biqiltuu Shaashamannee aanaa Saqqaa Coqorsaa daawwateera. Buufata biqiltuu kana miiliyoona 29 fi biqiltuu qabeenya uumamaa 400 fi 20 akkasumas biqiltuu fuduraalee daawwatanii jiru. Ganda Meexxiitti kilaasteraa Saapheeraa oomisha qamadii lafa hektaara 60 qonnaan bulaa 91 hojjetames daawwataniiru. President Shimallis erga oomisha qamadii ganda Meexxii daawwatanii booda sochii fi kaka'umsi qonnaan bultoota keenya waggaa tokkotti karoora oomisha qamadii akka godinaatti qabame milkeessuu fi hojjetan karoora biyyi keenya waggootaan 3 keessatti oomishuu fi karoorfatte yeroo gabaabaa keessatti akka milkeessu kan mul'isudha jedhan. Obbo Shimallis Abdiisaa piroojeektoota jallisii ammayyaa godina Buuyyoo Qaccamaas daawwataniiru. Injifannoon Adawaa kabaja biyyummaa Itoophiyaa fi aarsaa kaffalamedha jedhan imaltoonni Adawaa bara kana. Injifannoon kunis kunuunfamuudhaan dhaloota akka irraa baratu taasifamuu qabas jedhameera. Ayyaanota akka Adawaa tokkummaa lammiilee biyyattii calaqqisiisan daran cimsuudhaan dhaloota biyyaa jaallatuu fi ijaarsa horachuu hunduu hojjechuu qabas jedhan hirmaattonni imala kana irratti hirmaachaa jiran. Imala Maalii Adawaa 8ffaa bara kanaatiin hirmaattonni seenaa kan qoratanii fi beekumsa seenaa biyyattii irratti qabanis kan itti gabbifatan ta'uusaa Toomaas Haayiluu gabaaseera. Lammiileen Itoophiyaa rakkoo keessoo isaanii keessaa ba'uudhaan diina biyya weeraruu fi dhufe irratti tokkummaan duuluu isaanii Itoophiyaan har'aa kun akka uumamtuu fi sababa ta'eera jedhame. Qorataa fi barsiisaan seenaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Dachaasaa Abbabaa turtii TV waliin taasisaniin injifannoon uummataa gurraacha kan yaadachuu qofa osoo hin taane irras barachuun qabna jedhaniiru. Olaanaa yaaddessaa dabalata qaba. Guddummaan biyyoota Awurooppaa bara dagaagee fi caalmaatti bara badhaadhinaaf fiigaa turanitti ardiin uummanni gurraachi keessa jiraatuu fi akka ilaalcha warra lixaatti dadhaboo fi kan hin ammayyoofne kan jedhaman Afrikaan qalma albee warra Awurooppaanotaatiif ifatti qophoofte. Biyyootni Afrikaa hedduun naannoo bara 1880mootaa fi 1890mootaa keessa biyyoota koloneeffattootaa kanaaf harka kennuun birmadummaa isaanii yeroo dhaban, Itoophiyaan garuu onnee diddaa cimaa isaan keessatti uumameen irratti duuluudhaaf filatani. Waraana beelladaa hanga namaa xiqqaadhaa hanga guddaatti irratti hirmaatame kanaan
warri adiin akka leencaa bokkisaa gara Itoophiyaa dhufan akkaantuuta bishaan seentee ofiifis salphatanii warra adiis boquu gadi qabachiisanii. Lammiileen Itoophiyaa gaanfi warra Afrikaanotaa akka ol jedhu taasisan ammoo gurraachi lolee mo'achuu fi birmadummaasaa mirkaneeffachuu akka danda'u addunyaadhaaf mirkaneessanii. Ofii bilisoomuu qofa osoo hin taane biyyoonni Afrikaa kaanis onneen akka lolanii ofirraa kuffisan gootummaa addaas isaan keessatti horanii. Rakkooleen keessoo hedduun osoo jiruuti tokkummaan lammiileen Itoophiyaa yeroo sana argisiisan injifannoo har'attiin boonnu kanaaf ka'umsa guddaadha jedhan barsiisaa fi qorataan seenaa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Dachaasaa Abbabee turtii TV waliin taasisaniin. Amma dura aanuu qabu waa'ee biyyaati jennee waan garaagartummaa keenya san duubatti galchinee isa dura aansinee fi injifannee jennee yaannanu ammas akkasitti malee garaagartummaan hin turre namni mufate hin turre jenneeti mootii yaannu. Garuu abalu hin jedhin xiqqaadhaa qabee akka beelladoota keenyaa qabee ilmi namaa tokkoon Adawaa irratti akka fuulleedhaanis ta'ee indirectlyis ta'ee nonnoo qaba. Adawaan hunda keenya fi Adawaan hunda keenyati jenna. Yoo barsiifnus yoo barreessinus. Yaa laga guddaa biyya kanaa kan ta'e sabni Oromoos hirmaataa osoo hin taane dursaa waraana birmadummaa kanaa turesii jechuudhaan dubbatu. Major actor ta'aniiti maleedha. Contribute jechaani isa wannoo itti dabalamuudha. Ani akka mataa kiyyaan ilaalu handura taa'e handura aane isaanii jedheetan yaada'ani. Warra isaan lakkoofsan isaanii gadi ta'etu mooyyuu itti dabalame maleedha. Jaalattus jibbisuus maqaa abbaa feete kenniif isa kana hoo barreessitu abbaa feete kenniif. Naturally garuu uummanni kun waan baay'ee ta'ee fi galaana jedhama miti. Galaanni yoo yaa'u garanaa boo'inis garasiis sululli itti dabalamti. Akkasittan yaada. Wantoota akka biyyaatti jiran keessaa qollifachuun saba Oromoo biratti kan bal'inaan mul'achaa turedha kan jedhan qorataa fi barsiisaan seenaa kun sabni guddaan lafa bal'aa qabatee jiru kun injifannoo akka biyyaatti argame kana keessaa qooda erga hin qabaanne eenyutu abbaa ta'uu danda'aree yaada jedhus kaasu. Oromoon injifannoo isaa dabarsee ormaaf kennuu keessaa bahuu akka qabu ibsu. Itoophiyaa jechuun uummata gurraacha eega ta'e Oromoo caalaa gurraachi eenyu? Itoophiyaa jechuun uummata kuushi jechaa eega ta'e Oromoo caalaa eenyu kuushin? Kaabaa baaftee Itoophiyaa ishiin jedhamtu tun eenyu kallattii afranitti yoo deemte Oromoo caalaa kun afaan irraanfachuu danda'a. Isaan caalaa eenyutu jira jettee yoo yaadde dura Itoophiyaan kan kooti yoo jette Adawaan kan kooti inni jedhamu suntu dhufa. Amma siyaasni daandii sanitti waan garagalee fi namni ija banate. Siyaasuma Itoophiyaa keessaa oduun ana Itoophiyaan hanna caalu hin jiru Itoophiyaa. Isin natti dabalamtan malee ani sitti dabalameetii miti Itoophiyaan uumamte. Itoophiyaan biyya badhaatuu fi abdii guddinaa qabdu waan taateef carraa jiru hundatti fayyadamuudhaan biyyatti guddisuun akka irra jiraatus dhaamsa isaaniiti. Waan gaarii of harkaa qabna jechaadha. Isa of harkaa qabnu kana ija banannee potenshaaliidhaan of harkaa qabnu. Poteenshaalii of harkaa qabnu kana riyaalittiitti jijjiiruu qabna. Wanta nyaatamutti, wanta dhugamutti, wanta jiruu keenya fooyyessutti jijjiiruun nurraa eegama. Siyaasa keenyas ta'ee, diinagdee keenyas ta'ee, hawaasummaa keenyas ta'ee. An akkasittan laala. Ammas react godhuun qabnu akkasumatti jedheetan garaagartummaa biyya keessa jiru isa irratti wal dhabnu kana isa irratti ganama galgala wal lollu kana just for the time being akkas cinaa galchinee isa caalaa nutti dhufe kana ofirraa ittisuu qabna jedheetan yaada. Dhaloonni Adawaa aarsaa kaffalaniin Itoophiyaan har'aa kun uumamteetti kan jedhan Dr. Dachaasaan boriif seenaa hojjennee kaa'uun immoo dhaloota amma jiru kanarraa kan eeggamu akka ta'es yaada isaanii ibsaniiru. Naannoo Sidaamaa fi Oromiyaa jidduutti nageenya waaraa fi misoomaa cimsuu fi waltajjiin dandeessisuu naannoo Sidaamaa magaalaa Boonsaa Dayeetti taa'ame.
Saboonni naannolee lameenii daangaa irra jiran yeroo yeroon mari'achuun isaanii bu'aa fideera jedhame. Taaddasee Tarrafee dabalata qaba. Waliin jireenya uummattoota naannoo Oromiyaa fi Sidaamaa cimsuudhaaf waltajjii marii naannoo Sidaamaa magaalaa Boonsaa Daayetti taa'ameera. Waltajjii marii kanarrattis hooggantootni olaanoon naannoo Oromiyaa fi Sidaamaa akkasumas jiraattonni uummattoota naannolee lamaanii daangaa godina Gujii Lixaa jiraatan irratti hirmaatanii jiru. Naannoo Oromiyaa godina Gujii Lixaa fi naannoo Sidaamaa aanaalee 11 kan waldaangeessan duraan rakkoolee xixiqqaa mudachaa turanis amma nageenya amansiisaa fiduudhaaf mariin kun barbaachisaa ta'uu hirmaattonni waltajjichaa eeranii jiru. የተቀናጀ አሰራር ተዘርግቷል። duraan humnoonni nageenya keenya gaaga'an turaniiru amma garuu hojimaatni qindaa'aa waan diriireef jijjiiramni dhufeera nageenyis dhufeera ብርድ ሳንል ፀሐይ ሳንል qorraa fi aduu osoo hin jenne nuti rakkoon akka hin mudanneef eegaa turre rakkoon yoo mudates dafnee hooggantoota gandaatti gabaasa taasifna አሁን ወንድማማችነት እየተጠናከረ amma obbolummaan sirriitti cimeera iddoo hundaatti. Hoogganaan ittaanaa biiroo nageenyaa mootummaa naannoo Sidaamaa obbo Amaanu'eel Mangistuu rakkoolee daangaa uummattoota lamaanii mudachaa turan mariidhaan furamuu dubbataniiru. አንዱ ከኮንትሮባንድ ፍሰት ጋር ታይዞ ያላለቁ ችግሮች እንዳሉ ኮንትሮባንዲ ዳንጋ naannolee kana lamaanii gidduu jiruuf furmaata kennineerra. Hanna waliin wal qabatee ammas rakkoon darbee jira. Kanas uummattoota lamaa waliin taanee furuudha. dhimmi lammaffaan immoo uummattoota lamaan misoomaan walitti hidhuu qabna akka waliin fayyadamaniif jechuudha. Kanaan qajeelcha nageenya godina Gujii Lixaa obbo Waldee Ugoo hojii obbolummaa uummattoota Oromoo fi Sidaamaa daangaarra jiranii obbolummaan saboota lamaanii amma cimaa jira jedhanii jiru. የሀገር ሽማግሌዎች የሃይማኖት አባቶች ችግሮች ሲከሰቱ amma abbootiin amantaa fi jaarsoliin biyyaa rakkoon yoo mudatellee dursanii qaqqabanii furu amma walitti dhufeenyi cimaa jira. Qaamolee hojii nageenyaa kana keessatti shoora olaanaa ba'aniifis beekamtiin kennameera. Gabaasni kan tajaajila oduu Itoophiyaati. Ijaarsi bu'uuraalee misoomaa paarkii indaastirii qonnaa qindaawaa bulbulaa harka 98 irra ga'u koomishiniin investimentii Oromiyaa beeksise. Paarkichi oomisha qonnaa irratti xiyyeeffachuun kan hojjetu yoo ta'u qonnaan bultootaanis oomishni isaanii irraa gatii gaarii akka argatanii kan gargaaruudhaas jedhameera. Sadarkaa ijaarsi piroojeektichaa irra jirus jilli abbootii qabeenyaa fi hooggantoota olaanoo daawwatameera. Ababaayyoo Kafanii dabalata qaba. Jilli abbootii qabeenyaa fi aangawoota dhimma ilaallatuuf keessatti hammatee fi koomishinara itti aanaa koomishinii investimentii Oromiyaa obbo Hussein Ushuun durfamu paarkii indaastirii qonna qindaa'oo bulbula daawwateera. Daawwannicha irratti ibsaa fi daandii dabalatee ijaarsi bu'uuraalee misoomaa paarkichaa 98 irra ga'uun kan himame yoo ta'u kaayyoon daawwannichaas abbootiin qabeenyaa investimentii akka itti galaniif kaka'umsa uumuuf ta'u koomishinarri itti aanaan koomishinii investimentii Oromiyaa obbo Hussein Ushuu himaniiru. Indaastirii paarkiin qonna qindaa'aa bulbulaa kunis haa ta'u jiddugalli ce'umsa baadiyyaa kuni kaa'uun isaa guddaa olaanaan kan ijaaramuuf qonnaan bulaa kenna caalmatte jechuudha oomisha isaan oomishan achitti galchanii porosos ta'ee gabaa biyya keessaatiif biyya alaatiif dhiyaate jijjiirama ama barbaadamu kana baay'ee sadarkaa olaanaatti ceesisuudha. Haaluma kanaan hadha kan waamnes qaamolee adda addaa keessattuu qonnaan bultoota bara kana investimentiitti ce'an seektoroota qindoominaan wajjin hojjetan abbootii qabeenyaa biyya keessaaf biyya alaa hojiirra jiran abbootii qabeenyaa immoo bara kana ama murtaa'ee fi hojiitti galuuf qophiirra jiran kan asitti akka hirmaatan taasifne. Keessattuu qonnaan bultoonni humna qaban dhuunfaanis ta'e waldaadhaan gurmaa'anii waldaaleen hojii gamtaa naannoo keenya keessa jiran yuuniyoonii naannoo keenya keessa keessattuu hojii qonnaa irratti hirmaatan hojii kana keessa galanii akka hojjetan affeerraa taasisuudhaaf yookaan waamicha taasisuudhaaf. Paarkichi birrii biiliyoona 10 waliin kan ijaaramaa jiru yoo ta'u namoota 100,000 oliif carraa hojii ni uumas jedhamee eegama. Dhaabbilee investimentii abbootii qabeenyaa 100 hanga 200 of keessatti hammachuus ni danda'a jedhameera. Carraa hojii nama hamma 100,000tti ni uuma jedhamee eegama. Kana al tokko otoo hin ta'in jalqabaan akkuma abbootiin qabeenyaa achi galaniin carraa uuma waan ta'eef kun immoo carraa biraa uume magaalaa saniif. Carraan kan uume maaliidha? Pilaaniin magaalattiyyuu akka magaalaa indaastirii taatu. Magaalaa indaastirii taatu immoo namoota indaastirii sanitti hojjechuuf dhufaniif immoo mana jireenyaa waan isaan barbaachisu hunduu of keessatti qabattee akka ijaaramuu dandeettus yaadamee kan ijaarame ta'uu isaa abbootii qabeenyaa olaalle ammaaf haalli qophii lafa achi keessa jiru oolwanne yoo badhisanii fudhatanii nama 100 keessummeessuu danda'a yoo immoo xixiqqeessinee kennine immoo haga nama 200ttis keessummeessuu akka danda'utti yaadamee
bu'uuraaleen misaa yookaan qoqqoodiinsi lafaa kan hojjetame ta'uu isaa. Paarkiin indaastirii qonna qindaa'aa bulbulaa bu'aawwan qonnaa kanneen akka midhaan dheedhii, foon, buphaa fi lukkuu, aannanii fi bu'aa aannanii fi kana fakkaatan qofti akka keessatti oomishamanii fi yaadamee kan ijaaramaa jiru yoo ta'u, of jalatti giddugalawwan jaha bu'aawwan qonnaa kanneen dhiyeessaniifis ni qaba. Kanneen keessaa giddugalli ce'umsa baadiyyaa Maqii jilichaan daawwatameera. Magaalaa Maqii keessatti argama. Baajatni isaa miliyoona 500 fi miliyoona 96dha. Amma yeroo isaatti wantoonni as keessatti hojjetamuu malan suni yeroo ammaa kara parsantii 97 hundi isaa dhumatee jira. Abbootiin qabeenyaa daawwannichaa irratti argaman rakkoo dhaabbileen investimentii isaanii mudachaa turan keessattuu rakkoon faddaaltotaa fi walitti hidhamiinsa gabaa gama paarkichaan kan isaaniif furamu ta'uu abdii qaban ibsaniiru. Gaafa oomisha keessa gallu, gaafa hojii jalqabee gallu tarii rakkoon gabaa nu qunnamuu danda'a kan jennu san addoo nu keessa jiru san indastiriin kun kan furu ta'uu isaati. Qonnaan bulaan keenya cimeetoo kanaan booda gabaa rakkoo gabaa yookaan immoo bakka itti gurguradhuun dhabeedhe yaaddoo keessa galuun qabu jechuudha. Haalli jiru baay'ee gaariidha, namatti tola. Caarraa hedduu nuu bana jennee abdanna. Tokkoffaa lookaal maarkeettii biyya keessaa sirriitti ittiin hojjennaa. Kan alaatilleen caarraa ala erguu waan argannuuf rakkina maarkeettii biyya keessa biyya alaatiifis caarraa guddaadha jennee yaadna. Paarkiin indaastirii qonna qindaa'aa bulbulaa yeroo dhiyootti eebban kan banamu ta'uunis himameera. Dhumarrattis magaalaa Mojootti dhaabbileen investimentii muuxannoo gaarii qaban jila kanaan daawwatameera. Of eeggannoo fi dammaqni hawaasaa xiqqaatus biyyattii keessatti weerarri vaayirasii koronaa yeroo ammaa sadarkaa yaaddessaarra akka jiru biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa beeksise. Hoogganaan biirichaa Dr. Mangistuu Baqqalaa yaada adda TV Afaan Oromootiif kennaniin baay'inni namoota vaayirasiin miidhamanii guyyaa guyyaan himamuu baatus baay'inni namoota du'anii dabaluun miidhaan qaqqabsiisaa jiru dabalaa jira jedhan. Waa'een vaayirasichaa irratti hubannoon gahaan jiraatus hawaasa biratti jijjiiramni eegamuu fi of eeggannoon xiqqaachaa dhufuu Dr. Mangistuu Baqqalaa ibsaniiru. Guyyaa muraasatu nu hafa koronaan biyya keessatti argame waggaa guutuudhaaf. Seektara fayyaatiif hojii keenya odoo addaan kutiin waggaa tokko guutuu haala wal fakkaatuun hojjechaa turre jennee amanna. Garuu wanni guddaan kaasuu barbaadu koronaa ittisuu malee yaaluu hin dandeessu. Wanni guddaan addunyaa irraa baranne muuxannoon guddaan nu argines kana. Muuxannoo addunyaa qofa odoo hin ta'in muuxannoo ofii keenyas kan agarre yeroo koronaan biyya keessa galu hariiroon nuyi seektaroota wajjin hin qabnu. Fudhatama nuyi qabnu. Hubannoon sadarkaa hawaasaatti uumame sun amma maalirra jira jennee waggaa laallu baay'ee rakkoodha. Kun immoo hubannoo dhabuu beekumsa dhabuu irraa odoo hin ta'in waan adda addaa wajjin walitti hidhuudhaan hojiin toora kanarratti hojjetamaa jiru amantaa dhabuusaa kan namatti agarsiisu. Ka beekus koronaan nama ajjeesa jedhee sitti hima. Addunyaa irratti nama ajjeese biyya keenya keessatti nama agana ajjeese jedhee si kaasa. Ana ajjeesa garuu jedhee hin fudhatu. Kun dura waggaa laallu parsantaa 7 caale sadarkaa weeraraarra jira jennee kaasaa turre. Parsantaa 7 nama qoratamu keessa. Amma garuu waggaa laallu 7 gara parsantaa 40 gahaa jira. Akka riippoortarri keenya Teediroos Tolaa gabaasetti miidhaan dhufuu danda'u xiqqeessuu fi lammiilee baraaruu fi qajeeltowwan seeraa fi tooftaalee dhukkubichaa ittisuu fi bahan kabajuun akkasumas of eeggannoo weerara vaayirasichaa fi barbaachisan hojiirra oolchuun dirqamaa jedhan Dr. Mangistuun. Dhiibbaan inni diinagdee irratti fidaa jiru, dhiibbaan inni jiruu namaa irratti qulqullina jiruu keenya irratti fidaa jiru ilaalamee of eeggannoo jenna. Nuyi akka durii isaan mannaa cufamuu, hojiinaa cufamuu, namni manaa ooluu odoo hin ta'in namni of eeggannoowwan gorfamaa jiran waan baay'ee salphaa. Dhibee koronaatiif qofa odoo hin ta'in dhibee biraatiif uka ta'an. Haguuggachuun kiyya baay'ee haguuggii afaanii fi funyaanii fayyadamuun nuti amma koronaadhaa fide malee biyyoota ammayyaa ta'an keessatti gaafa utaalloon nama qabu namni biraa akka hin qabamne jedhee namni itti dhagahame haguuggii afaanii fi funyaanii fayyadamee magaala keessa deema. Nu biratti garuu amma koronaa wajjin waan wal qabateef tuffannee waan akkasii godhu. Harka dhiqannaan dhibee COVID-19 irraa qofa odoo hin ta'in harka dhiqannaan dhibeewwan daddarboo kamiifiyyuu faayidaa guddaa qaba. Akka fakkeenyaatti kaasuu dandeenya. Garaa kaasaa, kooleeraa jennee kan kaasaa turre sun wannoon sababni itti barana xiqqaate kanaa fi kanaan kan wal qabate. Kanaaf dhimmoota akkanaa kana laaluu fageenya keenya eeguu dhibee adda addaatiif inni nama saaxila. Kanaaf kana gochuun
koronaa wajjin wal qabsiisu, siyaasa wajjin wal qabsiisu, deeggarsa mootummaa wajjin wal qabsiisu odoo hin ta'in gahee keenya jedhee fudhachuun baay'ee murteessaadha. Kana hin goone taanaan malli ittisaa fi to'annoo COVID-19 baay'ee salphaadha. Waaqni nu qarqaree jirra, gahee keenya itti dabaluu ka jedhu kaasuu barbaada. Jiraattonni godina Booranaa qaamolee aadaa fi safuu uummataa cabsan nageenya booressan ni balaaleffannaa jedhan. Akkaataa nageenya godinichaa eeguun danda'amu irratti jaarsoliin biyyaa aanaalee godinichaa irraa walitti dhufan magaalaa Yaaballootti mari'ataniiru. Gabaasa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Booranaatiif Hawwii Taaffasaatu qindeesse. Booranaa bulchiinsa magaalaa Yaaballootti bakka buutonni hawaasaa fi maanguddoonni aanaalee godinichaa haala nageenyaa irratti mari'atan. Hirmaattonni marii kanaa Oromoon aadaa fi safuu qaba. Qaamolee aadaa fi safuu uummataa cabsuun nageenya keenya booressan ni balaaleffanna jedhan. Warraan ijoollee nu barsiis, ka ijoollee qindeessu, warri madatee nu fayyuu dhowwe akki fayyisan tolcha isaan tarka qaba. War tokko kanami hin garre, kanami lubbuun dubban, hawaan nami hin garre se'u arma kee jiru. Cuftinu biiroo teessan keechiis yoo warraati namiin argu feerooli mangisti mallatteessa achiin mangisti falman warraataan bulu war nagaan bultii fedhu godini kunini war misoomaan bulu fedhu aati dhab nyaapha kan dhufuu jiru uumatii kulleen ofirraa eegu ittilleen bullulleen fudhannullee gaaffii dharaalleen fudhannullee gaaffii godin kanaallee yaa duumat godin kanaallee waan cufanu sa waliin jiru nyaabiyoo hagubbaa hajuun taasulleen fula hundaallee qulqullaa'ellee raasallee keessin jira biirollee keessin jira warrallee keessin jira aanallee keessin jira kan immoo sanii warri godini bulchuuf bira laaluu danda'u maltan warri nageenya komishiin faalleen kana bira laaluu danda'u maltan. Bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloo qaamota nageenya booressan akkuma kana duraa hawaasni mootummaa waliin ta'uun dura dhaabbachuu qaba jedhan. Hinaafa guddina, hinaafa nageenya, hinaafa moota ta'uu keen hojii misooman hojii nageenyan waan hundaan mootaan itti baan uummata keenyaaf waan dandeenyuun hojii nagamma hojjan hunda keenyayyuu waan abdiin horachiisa malee abdiin kutachiisan jiru. Ajajaan qajeelcha poolisii godina Booranaa Komishinar Duubaa Liibaan maanguddoon keenya bu'uura nageenyaati poolisiin hirmaannaa maanguddoo malee nagaa buusuu hin danda'u jedhan. Jaarrota malee adoo waraan feet laftanaan naqxe nagaa buusuu hin dandeenye. Jaarroti lafa Booranaa nama nagaa dhaabbatu. Tokkummaa keenya jabeessinuuti waraan keessan illee jabeessaa waraana keessan hin dogongoraa faan hin dogongorinaa hamaatti ilaalinaa horaa bulaa deebana. Daawwattoota keenya amma immoo oduuwwan maddeen biyya alaarraa argannetti wayita dabarru. Pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayidanii maallaqa biyyattii pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp ijaarsa dallaa daangaa Meeksikootiif fayyadamaa turan haqan. Baayiden xalayaa koongireensii fi barreessaniin kanaan booda doolaarri gibiraa ijaarsa dallaa daangaa kanaaf ba'u hin jiru jedhan. Doonaald Tiraamp bara 2019tti ture karaa kibba daangaa biyyattii labsii yeroo mudamaa labsuun osoo koongireensiin hin mirkaneessin fandii waraanaa daangaa ijaarsichaaf oolu kan eegalan. Tiraamp hanga taayitaa isaanii gadi lakkisanitti doolaarri biiliyoona 26 caalu paarkichaa dallaa daangaa kanaaf baasii taasifameera. Tarkaanfiin pirezidaantii Baayiden yeroo ammaa fudhatan kun ajandaawwan pirezidaantii duraanii duubatti deebisuu fi fudhatan keessaa isa tokko jedhameera. Baayiden maatiiwwan godaantotaa imaammata Tiraampiin adda qoodamanii turan walitti deebisuu fi ajajuu mallatteessaniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Chaayinaan biyya ishee keessaa afaan Ingiliziitiin kan darbu sagantaa tamsaasa oduu BBC dhorkite. Oduun BBC Chaayinaarraa raadiyoo fi televezyiiniidhaan tamsa'uu madaalawaa kan hin taane dantaa Chaayinaa kan miidhuu fi tokkummaa biyyattii kan hadheessu ta'e waan argamee fi tarkaanfiin kun fudhatamuusaa abbaan taayitaa biroodkaastii Chaayinaa beekseera. Kanumarraa ka'uudhaan abbaan taayitaa eeyyama hojii BBC damee Chaayinaa haquusaas beekseera. BBC'n gama isaatiin odeeffannoo madaalawaa akka tamsaasu himuudhaan tarkaanfiin Chaayinaan fudhatte balaaleffateera. Mootummaan Biriitaaniyaas
Gidduu kana biyya keessa kan darbu tamsaasa dhaabbata televezyiinii Chaayinaa CGTN hojii kan orke yoo ta'u tarkaanfiin Chaayinaan BBC irratti fudhatte garuu fudhatama hin qabu jedhameera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaas tarkaanfiin Chaayinaan BBC irratti fudhatte abaaruusaa maddeen oduu BBC fi Reuters irraa arganne ni dhugoomsu. Daawwattoota keenya oduu keenya toongoola biindura hangafoota isaaniin irra deebiisii yaadachiisa. Koomishiniin misoomaa fi pilaanii gamaggamaa fi hordoffii karoora misoomaa waggaa 10 irratti walitti qabdoota koree dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa waliin mari'ate. Ijaarsi bu'uuraalee misoomaa paarkii indaastirii qonnaa qindaawaa bulbulaa harka 98 irra ga'u koomishiniin investimentii Oromiyaa beeksise. Pirezidaantiin Ameerikaa Joon Baayiden maallaqa biyyattii pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp ijaarsa dallaa daangaa Meeksikootii fi fayyadamaa turan haqan. Daawwattoota keenya oduu yeroo kanaaf qabannee xumurree jirra. Waan nu daawwattaniif galata argadhaa. Qophiiwwan keenyaaf waliin turtii gaarii isiniif haa ta'u.